Ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota garee sooshaal miidiyaa irratti argamtan ilmaan Oromoo qaqqaalii jechuudha. Hundi keessan nageenyi oowwan iddoo isin jirtanitti isin haadha qabu isin jechaa jechuudha. Akkuma beekamu har'aan tana jechuudha sagantaan kenna waa'ee waliigaltee mootummaa Itoophiyaatii fi ODF ilaalchisee akkasumas waliigaltee duraan Gimboo 7 fi ODF qabus irratti diskas gochaa ejjennoo kutannoo fi murannoo dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo yookaan OPDO'n TPLF irratti qabduu fi jijjiirama siyaasaa tasgabbii dhabuu biyya Itoophiyaa keessa jiru yookaan ammoo tinuu karaa lakkuu gubbaa warroonni jedhan xiinxaltoonni siyaasaatii fi hooggantoonni jaarmayaa guguddoon jechuudha. Itoophiyaa politikaa bamantaa mangalla ka jedhantu jira jechuudha. Kanaan wal qabatee jechuudha hundi keessan akkuma beektan guyyaa har'aan kanaa mootummaan gama gartee mana murtii federaalaatiin jechuudha. Warroonni abbootiin siyaasaa warroonni maqaa siyaasaatiin hidhaman kan itti murtaa'ee fi kan murtii hin argatanis jechuudha. Warroonni achitti hafan akka gadhiifaman himamaa jira jechuudha. Kanaan wal qabatees dhukkubsachuu hajicha kennaa fi hoogganaa kennaa Baqqalaa Garbaa dabalatee labsii mootummaan OPDO jechuudha guyyaa torban kana keessa walgahii taa'ee walgahii isaa san irratti ejjennoowwan isaan fudhatan warroota qaama mootummaa ta'anii isaan keessa turanii irrattis warroota keessaa gartee miseensummaarraa buufaman jechuudha. Isaan kana wal qabatee wantoota qabxiiwwan tokko lama jechuu barbaada jechuudha. Hundi keessan akkuma beektan jechuudha hoogganaan Oromoo ka ta'e jechuudha paartii Oromoo Federaal Koongirensii obbo Baqqalaa Garbaa mana hidhaa keessatti dararaan adda addaa irra gahaa jira. Hanga ija dhabuu tokkotti bira dabree har'aan tana jechuudha gabaasni dhaqqabaa jiru maal jedhaa Dr. obbo Baqqalaa Garbaan har'aan tana akka rakkina kalee yookaan dhukkuba kalee qaban doktoroonni nuuf himaa jiran jechuudha. Maaliif laazima emergensiitti yoo ka yaalamu hin taane miilli isaa gama itti deemaa jira jechuudha. Kun ammoo tinuu biyyattii san keessatti obbo Baqqalaa Garbaa jechuun nuuf hayyuu Profeesara PhD nuuf caalu jechuudha. Inni nuuf hiiroodha goota kenna. Kanaafiyyuu jechuudha isarra rakkinni tokko gahe jechuun biyyiti sun gaaga'ama kana hin jedhamne keessa seenuu dandeessi jechuudha. Kanaafiyyuu wanti mootummaan abbaa irree ammoo isallee Olbaanaa Leellisaa Dajanee Xaafaa Addisuu Bullaallaa fi kan kana fakkaatan hooggantoota olaanoo Oromoo Federaal Koongirensii mana hidhaa keessatti mootummaan abbaa irree nama tokko lama qofa gadhiisa jechuudha. Warroota silaa har'aan tana keessattuu murteessoo fi paartii san keessatti ijoo ta'an mana hidhaa keessatti ugguree qallittii keessatti isaanirra taa'u jechuun kun tuffii ilmaan Oromootiif qabu yookaan ammoo sodaa yoo ka jarri achii ba'an taate kanaaf jechuudha yoo ka bor fakkeenyaaf obbo Baqqalaa Garbaa faan ba'an taate wayyaaneen hundi keessan ni beeytanii wanni inni itti amanu jechuun mircaa boordii filannootii fi humna waraanaati jechuudha. Humna waraanaati malee wayyaaneen har'allee borullee iftaanillee dirree dimokiraasii yookaan ammootinuu araara buusuudhaaf xiqqollee hayyama biyya san keessatti hin qaban jechuudha. Kasanii qabxii jechuudha. Warroonni paartii Oromoo Federaal Koongirensii keessa jiran hooggantoonni olaanoon jechuudha. Torchiin adda addaa irra gahaa jira. Kanaafiyyuu warroota amma fakkeenyaaf gadi lakkifaman jedhan kana keessaa warroota gartee gaazexeessitoota Amaaraa jechuudha paartii garaagaraa keessa jiran hedduu maqaa dhahaa jiran jechuudha. Adda durummaadhaan warroonni maqaa siyaasaatiin hidhaman kamuu kan yakka tokko malee gaafii mirgaa gaafii abbaa biyyummaa Oromoo waan ta'aniif qofa hidhaman artiistoonni Oromoodha takka Seenaa Salamoon hooggantoonni amantaadha hundi isaanii akka Amaddiin Jabalfaan hatattamatti hidhaadhaa bahuu qaban jechuudha. Achirrattis qabxiiwwan kana hundi isaanii tuqanii jiran jechuudha. Achirratti maal jira warroonni galmee shororkeessaatiin himatame maqaa siyaasaatiin hidhaman akkasumas mankararistoota jedhamanii warroonni hidhaman hundi hidhaadhaa gadi bahuu deemanii jedhan. Kanaafiyyuu akkuma fakkeenyaaf gaazexeessitoonni Amaaraa bahuudhaaf deemanitti hundi ilmaan Oromoodhaa mana hidhaa keessaa gad lakkifamuu qaban. Yeroo kana jennu ammoo ka waan kana godhu ka jara tana hidhaadhaa baasisu adda durummaadhaan qabsoo qeerroon Oromoodhaa halkanii guyyaa rooba osoo hin jenne onnee guutuudhaan rasaasa taankii dura dhaabbattee wareegama lubbuu qaqqaalii isaan kafalantu har'aan tana Oromoof Oromiyaa bira dabree sabaaf sablammoonni mana hidhaa keessa jiran akka bahan warroonni gochaa jiran qabsoo qeerroon Oromoodhaa godhee injifannoo caaltu galmeessisee jechuudha. Qeerroon Oromoodhaa Oromiyaa keessatti akka diinaa fi akka alagatti laalamaa ture. OPDO'n mataa siyaa haa taatu mootummaan federaalaas TPLFis baadanis hundi warroonni biyya san bulchaa jiran
paartiiwwan obboleewwan biyya san keessatti nama nyaachaa jiran hundi isaanii qeerroo akka diinaatti ilaalaa turan. Qeerroon ka biyya diigu gahanii maqaa Alshabaab jedhutti moggaasan jechuudha. Har'a qeerroo san deebi'anii OPDO'n qeerroo wajjin hojjannaa maalirra jinni qulqaallasii jetti jechuudha. Kanaafiyyuu har'allee borullee iftaanillee hundi keessa wanni beekuu qabdan tokko qeerroon Oromoodhaa injifannoon ilmi gammeessise Oromummaa fi Oromiyaa bira dabre sabaaf sablammoota har'aan tana warroonni saboota biraa gadhiifamuu qaban jedhan har'a sadarkaa idil addunyaatti dhiibbaa siyaasaa idil addunyaa irratti goosisee jira jechuudha. Yeroo kana jennu biyyiti Itiiyoophiyaa jedhamtu sun biyya Afrikaa keessaa nageenya gaanfa Afrikaatii fi tasgabbaa'uu siyaasa gaanfa Afrikaa hunda achiin hanga biyya Arabaa to'achuun ga'utti jechuudha. Mootummoonni gamtaa Awurooppaa saataaniiti mootummoonni weestarnii mootummoonni kibbaa kun hundi isaanii jechuudha bu'aa guddaa biyya sanirraa qabanii jechuudha. Sababa kana ta'eef mootummaan akka Ameerikaa faan dhiibbaan gama siyaasaatiin isaan irratti gochaa jiran dhiibbaa taphaan seenaa. Kana gogochaa jiru waa lama. Tokko qabsoo qeerroon biyya keessaa goote tasgabbaa'uu dhabuu siyaasa biyya Itoophiyaa kallattii hundaa yeroo ol qabanii kan gallaalan taate mootummoonni biyya alaa jechuudha. Mootummaan wayyaanee humna fayyadamuu kana akka dhaabeen dirree dimokiraasii dirree kijibaa dirree sobaa akka inni banu tooftaa baasaniif jiran jechuudha. Har'a wanni guddaan tokko nuti dagachuu hin qabne tokko maali? Ilmaan Oromoodhaa akka artistoota kennaa amaddiin jabalfaa warroota maqaa makararistummaatti hidhaman hundi isaanii hin ba'an jedhanii gaazexeessitoonni hundi ilmaan Oromoo ka ta'e dhalataa Oromoo ka ta'e ka paartii saba biraa keessa jirullee Samaayawii paartii keessa jiran hundi ilmaan Oromoodhaa hidhaadhaa haala duree tokko malee hidhaadhaa bahuu qaban Baqqala Garbaan faanis bahuu qaban yoo kana hin taane taate jechuudha. Sunis ta'ee haga sirni kun jiru haga TPLF hin jirtu haga abbaa Tsaayyafaa jiran haga Dabratsiyoonfaa jiran tooftaa yeroodhaaf siyaasa biyya sanii tasgabbeessuudhaaf godhamu kun hundillee dagatina. Wanni amma godhamaa jiru kun hundi tasgabbii dhabuu siyaasa biyyattii Itoophiyaa kana tasgabbeessuuf mootummoonni gorsoota mootummoonni Ameerikaadhaa waan godhi jedhanii TPLFin godhaa jira malee mootummaan wayyaanee hayyamee yookaan onnee isarraa fedheeti miti ka waan kana gochaatti jiru jechuudha. Kanaafiyyuu OPDO'n ammootinuu akka tokkotti yeroo nu laallu dhugaa dubbachuudhaaf hoggansi Lammaa Magarsaadhaa hojii boonsaa hojii onnachiisaa hojjechaa jirtanii itti jabaadhaa gara kanaan isin deeggaraa jechuudha. Garuu haga OPDO'n qulqullooftutti haga warroonni gartee booji'amtoonni Eertiraa keessatti ijatti ibsanii warroonni TPLF lubbuutti afuufanii isaan dhaabanii afaan Oromoo akka turjumaananiif Oromiyaa keessa galleeffamanii achi booda maqaa tooftaa garaagaraatiin jaarmaatti deebi'anii warroota jaarmaatti deebi'anii achi OPDO dhaabanii sochii kana eegalan hundi isaanii keessaa qulqullaa'uu qaban. Tokkoffaa adda durummaadhaan warroonni akka Kumaa Dammaqsaa faan Dirribaa Kumaa faan kamuu namni hoggansi kamuu haa ta'uti warroonni qaama san keessa jiran hundi isaa haga hin qulqulloofnetti OPDO'n arras borus wanni jarri mana cufattee haasoftus harka wayyaanee harka TPLF jira kana beeka. Garuu hoggansi Lammaa Magarsaa wanni isin gootan waan nama gammachiisu waan nama nochiisu isinis ka isin jijjiire ka riiformi isin godhe qeerroodha qeerroo qabsoo cululuqtuu uummanni Oromoodhaa halkanii guyyaa itti wareegamaa itti dhumaa daangarraa miliyoonaan itti buqqaa har'aan tana qabsoo dhoytu uummanni Oromoo gochaa jiru OPDO mataa isii jijjiiree jira jechuudha. Kun waan wal nu sobsiisne tokko jechuudha. Kanaafiyyuu nuti ilmaan Oromoodhaa galata qeerroo galata Oromoo ofii Oromiyaa kallattii afraniin jiran hunda dagatuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf wayyaaneen TPLFin uummanni TPLF ammas warroota OPDO irratti yoo ka dhiibbaa godhan taate qabsoon Oromoo akka jabaattee cimtee deemtu ni beekanii jechuudha. Kanaafiyyuu warroonni akka OPDO keessaa akka Muktaar Kadir akka Asteer Maammoo faan akka Bakar Shaalee faan kunniin qoshaashni jechuu keessaa qulqullaa'uun isaaniif gaarii. Asiin duras poolisii faxnoo akka liyyuu haayilii irra mootummaa Sumaalee qabdu Oromiyaa jalqaba kee ijaare jechuudha. Isaan kana Mallas Zeenaawii 15,000 ol sodaadhaan ka diigsise tokkoffaan eenyu Muktaar Kadirii fi Asteer Maammooti jechuudha. Warroota OPDO keessa jiran yeroo san warroota ciccimoo turanii poolisiin mootummaan annoo Oromiyaadha jechuudha. Faxnoo jedhanii yaamamaa na hundi keessanii beektan. Faxnoo sun akka diigame kun agaazii kun poolisii federaalaa kun poolisii magaalaa godinaalee magaalaa Finfinnee fi godinaalee Oromiyaa akka ta'u murteeffamee jechuudha. Namni mistirii kana iccitii kana baasee har'aan tana aangoo argatee
bulchaa pirezidaantii mootummaa Oromiyaa ta'e ilmaan Oromoodhaa agaaziin taankiidhaan irra deemee fixuudhaaf nama galata galcheef jechuudha. Muktaar Kadir. Kanaaf OPDO warroota akkanaa kana of keessaa qulqulleessuun hoggansi lammaafaan waan gaariidha jechuudha. Kanaaf waan gaarii hojjechaa jiran jechuudha. OPDOon ammoo har'a tana wanni kaleessa isaan baasan tokko maalidha? Warroota paartii mormitoota biyya keessa jiranii fi biyya alaa jiran wajjin hojjechuudhaaf dirree dimokiraasii yookaan ammoo karaa bannee jirra karaa saaqnee jirra jedhan. Kanaafiyyuu hundi keenya yoo dhaabbannee waa laallu taate waa dhaabbadhaati ilaalaa ilmaan Oromoodha. Qeerroo tana irratti mootummaan federaalaa maal jedhe? Riisarchii irratti dalaynaa jedhe, qorannoo irratti geggeessinaa jedhe. Qorannoo geggeessuudhaaf qeerroo akka qoratu osoo hin taane ka federaalaa fi agaazillee qoratu kan sirna san guutuu qorachuu danda'u jechuudha. Kanaaf qeerroo kana tooftaa ittiin laamsheessan barbaadan jechuudha. Tooftaa qabsoo Oromoo tana ittiin ugguran ittiin karaa sakaalan jechuudha. Kanaaf dirqamniti ta'ee OPDOnis warroota biyya alaa jiru kana carraa bantee jirti jechuudha. Yeroo carraa bante kanatti hoo paartiin ODF adda duree haala duree tokko malee odoo isaan dubbatanii afaan irraa hin fixin namni adda durummaadhaan biyyatti galee mootummaa kana wajjin karaa nagaatiin paarlaamaa keessa seennee yookaan bifa filannootiin biyya seennee mootummaa kana morminee mootummaa kana kuffisnee aangoo yookaan mirga abbaa biyyummaa Oromoodhaa deebisnaa jedhan. Kun ammoo I can believe it. Kana amanuu namni ilma namaa tokko hin danda'u jechuudha. Wayyaanee karaa nagaatiin filannoodhaan hin kuftiin waan hin taanee fi waan hin amanamne jechuudha. Kanaaf haa xiqqaattuu haa guddattuu paarlaamaa keessa seennee akka yeroo Dr. Mararaa fa'aa turan akka yeroo obbo Bulchaa Dammaqsaa fa'aa turan akkasitti paarlaamaa keessa seenanii teessoo wayiis akka banamu pilaaniin kaa'ameefii jira wayyaaneedhaan. Mootummoonni Ameerikaa fa'aan kaa'aniifii jira filannoo dhufus ni godhama wayyaanetu injifatee bulcha. Maal naan jettan jedha yoo ka rubbuun jiraannu taate wal arguu deemnaa jechuudha. Haa xiqqaattuu akka dhangaddaa parsantii 100 injifanne hin jedhan. Parsantii 100 injifanne hin jedhan haalatti paartiin mormituu tokko paarlaamaa keessa seenu hunda kaartaan kaa'ameefii jira. TPLF akkuma jirutti itti fufaa jechuudha. Odoo kun ta'ee jiru OPDOon ammoo tarkaanfii isii fudhachaa jirtu haaromsa gadi fageenya Oromiyaa kallattii afranuu keessa jira hin jiru. Hoggansi Lammaa Magarsaa baadiyaa fi godinaalee irra dalagaa jira hin jiru. Hoggansi Lammaa Magarsaa wanni irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiru sadarkaa federaalaatii fi sadarkaa olaanaadha malee sadarkaa godinaalee fi ganda Oromiyaa irra jechuudha. Ammas haaromsii fi hoggansi gadi fagoodhaa gana waan hedduutu isaanii hafaa jechuudha. Kanatti aansee hoggansi Lammaa Magarsaa fa'aan ilmaan Oromoo biratti ka'amanamuu danda'u yoo warroota ilmaan Oromoo hundi isaanii hidhaadhaa hiikaman yoo gartee ilmaan Oromoo lafti isaanii irraa saamame hundi ka deebi'uuf taate yoo qabeenyi gartee warqii fi taantaalamii fi albuunni garagaraa bunni Oromoodhaa gogaan Oromoodhaa qabeenyi lafa keessaaf lafa gubbaa saamamaa jiru abbaa akkuma dheengadda lafa Oromoon isaamsisu jedhee dubbate Lammaa Magarsaa akkasitti ilmaan Oromootti deebise hoggansi Lammaa Magarsaadhaa. Abdii illee fi warroota jeneraaltota aangoon dabalamuufitti jiru kana hunda yoo seeratti dhiyeesse jechuudha. Fakkeenyaaf warroonni irra ofiin godhamee fi hiikamaa jiru kun mankaraaristummaa keedame haa ta'u shororkeessaan keedame haa ta'uuti hundi isaanii jechuudha. Hundi isaanii kan hiikamaatti jiran badii tokko malee waan hidhamaniif silaa badii dalaganii TPLF wayyaaneen jaran gadhiisu jechuudha. Kanatti aansee wayyaaneen ammallee borullee iftaanillee siyaasa biyya kanaa tasgabbeessee humna jabeeffattee isinii dhufuuf deema wayyaaneen. Xiqqollee shakkina isin dagachiisee Oromoo ammas daran nu miidhuudhaaf nutti maxxifatee jira jechuudha. Kanaaf Oromoon bakka jirtu sirna kana balaaleffadhu bakka jirtu sirna kana hin amanin abbaa fedhe haa ta'u abbaa fedhe haa dhiisu jechuudha. OPDOon jabina feetoo yoo qabaatte caasaan isii qulqullaa'uu hin danda'u jechuudha. Vaayirasii tokko qaama namaa keessaa dhiquudhaaf yeroo dheeraa fudhata jechuudha. Yeroo dheeraa nama tokko lama warroota olaanoo kana gooteefi miti. Wayyaaneen mataan isii godinaalee garaagaraa irratti sadarkaa caasaan isii hundi warra TPLF'dhaan hoogganamu jechuudha. Osoo mootummaa Oromiyaa hayyama mootummaa Oromiyaa malee agaazii fi kumaandi poostii yaamsisaa kaan amboo deemu karaa deebisiisti kaan caloqorra ficcisiisti ka waan kana hunda godhannu qaamuma OPDO keessa warroota jiran jechuudha. Kaabineen Muktaar Kadir hin jira. Kaabineen Asteer Maammoo hin jira. Kaabineen Abbaa Duulaa hin jira. Kaabineen Dirribaa Kumaa hin jira. Kaabineen Kumaa Dammaqsaa hin jiru jechuudha. Kun hundi isaa kaabinoonni isaanii hanga caasaa ganda hanga baadiyyaatti jirutti yoo kan hin qulqulloofne taate OPDOdhaan jijjiiramni yookaan dimokiraasiin dhugaa walqixxummaan ni dhufa jettanii yaadina.
wanni isaan amma dheengadda irratti walii galanii addayyaan tokko maali? OPDO'n afaan Oromoodhaa afaan federaalaa godhuudhaaf afaan Oromoo afaan federaalaa ta'eef ilmaan Oromootiif bu'aan inni qabu tokko hin jira jedhee yaaduun akka kiyyatti parsanaalii jechuudha. Yoo Oromoon abbaa lafaa abbaa biyyaa akka ta'u taate afaan isaa afaan federaalaa qofa afaan sii dubbataniif bu'aa qaba. Uummanni Amaaraa fakkeenyaaf biyya kan keessatti afaan jiraa afaan guddatee jiru afaan federaalaa ta'e jennuti. Lammiin isaanii guutummaa guututti bilisummaa qabanii dimokiraasii qabanii haga fedhan dubbachuu danda'anii abbaa lafaati abbaa biyyaati. Never ever. Komu hoo ta'u taate sabaa saleen biyya keessa jirutti jechuudha. Kanaafiyyuu nuti OPDO'n afaan Oromoo afaan federaalaa afaan hojii godhuun nu fayyada. Akka tokkotti garuu kun qofti gahaa ta'uu hin danda'u. Gaafii uummanni Oromoo gaafachaa jiru gaafii biraati. Hoggansi TPLF bakka jiru walitti sakaalamee walitti maramee waa'ee dhimma naannoo Finfinnee si murteessaa jira dheengadda. Maaltu sagalche? Eenyu inni? Kanaafiyyuu hiree mataa ofiin murteeffachuu ofiin of bulchuu hanga tokkotti ka jedhu keeyyanni sun kabajamee yoo nu kadhatanii nu wajjin bulan malee namni tokko Oromoon nama tokko shulachuu fi kadhachuuf bakka illee hin qabnu dirree illee hin qabnu jechuudha. Kanatti haasee warroonni OPDO'n hojiin isaan guyyaa dheengaddaa hojjetan jechuudha. Hundi keessan akkuma beektan jechuudha. Dr. Nagaasoo Gidaadaa pirezidaantii biyyattii Itiyoophiyaa ka jalqabaatii fi nama gartee siyaasa biyyattii sanii federaalizimii kana ijaaruu keessatti warra sadarkaa gartee federaalizimii Itiyoophiyaa kana gadhaabuudhaaf TPLF fi yaaddiin guutumaa guututti dhaabuudhaaf warroota qabsoo hadhaa guddaa godhee warra nama pirezidaantummaarrallee ture nama gartee biyya alaa biyya Jarman kanattis baratee nama doktorummaa qabu. Kanaafiyyuu nama beekaa hayyuu Oromoo kana jechuudha. Yeroo inni aangoorraa gallakkisee sadarkaa aangoorraa gabbu'ee akka paartii mormituu ta'ee jechuudha. Sadarkaa gartee har'aan tana xuurataarra dhaabuu mana kiraa keessaa baasuu waan guddaa rakkoo hedduutu irra ga'ee jechuudha. Har'a Girmaa Waldogorgis ji'atti qarshii 400 yoo nyaatu qarshii 40 yoo nyaachuun mana inni keessa jiraatu mana miliyoona meeqa keessa jiraachaa jira jechuudha Girmaa Waldogorgis. Har'a OPDO'n waan boonsaa isin gootanii jirtan wantoota akkanaa kana yeroo isin gootan isin deeggara jechuudha. Nama kana dhugaan isaan malti nama OPDO's isin ijaaree nama isin dhaabe hangafa keessan namoota akkanatti mootummaan itti roorrisee darbame kana fuutanii konkolaataa bituufiin xurataa isaa bakkatti deebistanii qarshii 30 ol ji'arraa akka inni mindaa argatu qarshii 2800 irraa jechuudha. Wanni isin gootan hojii nama onnachiisu hojii nama boonsu jechuudha. Hoggansi Lammaa Magarsaafaan jijjiiramaa fidaa jira jechuudha. Gama TPLF itti akka deebinu taate ammoo mootummaa TPLF ilmaan Oromoodhaa yoo kadhageettan taatan ilal umri aangootu dabalamaa fi jira. Abdii illee wajjin ta'aa jechuudha. Oromoo guutuun shororkeessa jechaa jiran. Oromoo guutuu balaaleffachaa jiran jechuudha. Jeneraaltota ka biyya bulchaa jiru. Kanaafiyyuu warroonni TPLF ammoo dirree dimokiraasiidhaa banuudhaaf ummatan araara buusuudhaaf yoomillee hayyama hin kennitu wayyaanee TPLF jechuudha. TPLF kayoon isii maali filannoo dhufu kana akkamitti irra aanuu dandeenya? Tooftaa kamoo fayyadamne ummata kana uguruu dandeenya? Achi boodoo tarkaanfiin itti aanu hoo maali ka jedhus halkanii guyyaa irratti hojjechaa jiran jechuudha. TPLF kayoon isii bu'aa faayidaa Oromoodhaaf dantaa Oromoodhaa hin qabdu jechuudha. OPDO'n ammoo dhugaa dubbachuudhaaf warroota akka Muktaar Kadir ka jeneraala Oromoodhaaf ficcisiise guutuu warroota isa wajjin ilmaan Oromoo fixan yoo ka seeratti dhiyeessine taate har'allee ilmaan Oromoodhaa sobamaa jiranii jechuudha. Warra badii qabu akkuma jarri manni murtiitti murteessu ajaja yeroo Muktaar Kadir aangoorra ture tarkaanfii waraanni fudhate wajjin jeneraaltonni yeroo isa fudhachaa ture hundi isaanii hin beekama. Haga sadarkaa miseensa kan nama tokko ajjeesetti jechuudha. Haga taraa wattaaddarii hin beekama jechuudha. Kanaafuu achirratti bal'inaan hojjetanii Muktaar Kadir Asteer Maammoo hundi isaanii akka zalaalam jamaana fayyadame. Jarri silaa korrapshiniin dhamanii warroota kiraasa sabummaa keessatti tasaffuqoo yaallu maalno. Kanaafuu isaan kun hundi responsibility fudhatanii isaan kana irratti tarkaanfii isaan irra fudhatan kun ka isaan duuba dhufuufis akka barumsa ta'utti akka kabiraa hin ajjeesne Oromoo akka Oromoo fi miti agaaziin ilmaan Oromoo fixee galatoomii akka hin jenne kabiraa akka barumsa ta'utti adabbiin isaan barbaachisu argachuudha qaban. Artistoonni Oromoodhaa qabsaan Oromoodhaa ka amata 25 hidhame hundi hidhaadhaa bahuu qaba. Kana ammoo OPDO'n gonkumaa godhuu hin dandeettu jechuudha. Warra amma sadarkaa godinaa fi sadarkaa federaalaatti hiikamaa jirus OPDO'n wanni goote tokko hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Warra siyaasa haa jennu malee siyaasa kana duuba humnatu jira humna guddaa tokko jira jechuudha.
kana godhaa nama pilaana kaa'uuftu jira jechuudha. Malee OPDO'n TPLF irratti Dabratsiyoon farra abbaa Isaayee farratti dhiibbaa godhuu dandeetteeti miti. Humna jabaa akkasii qabaatteeti miti. Laazima biyyitu gara jeequmsaatti deemu jirti. Imbaasiiwwan faayidaan bu'aa uummata Ameerikaa, Kanadaa, Awustiraaliyaa fi biyyoota Awurooppaa garaagaraa kun biyyatti diigamiinsa keessa seenaa deemu jirti jechuudha. Carraan isaan qaban tooftaa isaan itti fayyadaman kennanii fi mootummaa TPLF kana umrii isaanii dheeressisu. Garuu kana hoo akka faranjoonni itti dhimmamanii itti yaadanii seeneetaroonni garaagaraa Awurooppaan hundi isaanii jechuudha. Waan kana godhan qabsoo qeerroon ilmaan Oromoodhaa godhan jechuudha. Kana gabaabumatti jechuudha. Kana jechuu barbaada jechuudha. Kanaan wal qabatee gaa hundi keessan akkuma beektan ODF'n biyya galuu deema jechuudha. Paartii ODF kun yoo biyya galee ilmaan Oromoo dimokiraasii dhugaadhaan dimokiraasii fiduu danda'ani dhugaadhaan wayyaanee abbakkuma jiru sirna kana jijjiiruu danda'ani waan jedhu tokko kalaallu taate akka mallas jenama jedhe baafamuus indaasnoo baafamuus nu nordu afaan qawweetiin akka aangoo qabannetti afaan qawweetiin buunadha ka jedhu jiran. Waa siimamee Oromooti yana dhagaa mee wayyaanee fooqii qabdu san guutuu konkolaataa kaampaanii industirii masfin industiriyaal injiniring effortii kana guutuu si dhiiste aangoo si gadhiisti manaama kun. Jeneraaltonni fooqii qaban mana guguddaa akkas ga'u qaqqaban sun aangoo si gadhiisanii biyya san keessa deemanii kun manaama. Yoo arrallee ka galtee nagaan karaa nagaatiin paartii mormituu taanee paarlaamaa keessa seennee yookaan filannoo irratti hirmaannee jijjiirama biyya san keessa finnawoo ka jettan taatan warra karaa nagaatiin waggaa 30 meeqa falmaa jiru sirna gartee sirna sadi Hayila Sillaasee dargii sirna kana jechuudha. Akka Dr. Mararaa Faalala warra kutannoo qabu warra murannoo qabu warra ejjannoo fi kaayoo qaban kaayoo isaanii galmaan ga'uuf jecha odoo guyya tokko hin baqatin odoo saban gurguratin osoo biyyaan bahin biyya Awurooppaas dhufanii warra haqaa fi dhugaarra jiru warra biyyatti deebi'e jechuudha. Isaan nuuf dhugallee dubbachuuf goota jechuudha. Biyyattii san keessatti mirga sabaaf sablammii sirna federaalizimii keessatti jechuudha. Olaantummaa saba Oromoodhaa mirga Oromoodhaa qabeenya Oromoodhaa albuuda Oromoodhaa kabachiisanii biyya san keessatti walqixxummaadhaan ummanni jiraachuu qaba. Sagaleen uummataa dhagahamuu qaba. Qotee bulaan saamamuu qabu lafarraa buqqifamuu qabu jedhanii warra gaafii lafaa kaase ka akka Baqqala Garbaafaa Olbaanaa Leellisaafaa laala gaafii lafaa gaafii abbaa mirga abbaa biyyummaa warroota kaasan jechuudha. Filannoo bara 2010 ture hin yaadatan hundi keessan jechuudha. Filannoo san irratti maaltu ta'e hundi keessan akkuma beektan akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuudha. Filannoo bara san irra turetti jechuudha. Obbo Baqqala Garbaan as qabe jechuudha waa'ee lafarratti jira jechuudha. Gaafii isaan kaasantu har'aan tana gaafii hedduu ta'ee wanti hanga daangaa ilmaan Oromoo miliyoonatan buqqaafamanitti ga'ee jechuudha. Kanaaf achi keessaa ammoo osoo isaan akkasitti mormaa jiran nuti biyya alarraa karaa nagaatiin gallee wayyaanee wajjin morminee biyya san gaafii uummataa gaafii dimokiraasii gaafii walqixxummaa finna jechuun akka nama tokkotti mormii hin qaban garuu waan hin fakkaanne waan hin mallee jechuudha. Kanaaf kaayoon ODF maali? ODF'n eenyuun ijaarame eenyuun masakame eenyuun hoogganamaa jira eenyufaa hojii socho'aa jira akka tokko laala Oromoo. ODF'n bakka Dr. Mararaan waan footoo qofaan hoogganaa Gimboota sabaatti wajjin gamtaa Awurooppaa keessatti suuraadhaan mul'atteef qofa jedhanii galmee shororkeessummaa garaagaraadhaan irratti banamaa ture jechuudha. Har'a warra iskiriptoodhaan walii mallatteessee Gimboota sabaatti wajjin hojjechaa jiru kana akkamitti ilaaltameesin warra Gimboota sabaatti jechuun dhaaba shororkeessadha. Waliigalteen isaanii kunoo maalirra ga'ee jira yoo akka biyya galanii bordeebi'an taatillee Gimboota sabaatti wajjin walitti dalagammoo akkam ta'an maa qumaara taphatan maa geemii taphatan maa cheesii taphatan ilmaan Oromoo irratti jechuudha. Kanaafuyyuu dhugaa dubbatanii duudhaa dhugaadhaan deemudha. Yoo ka saba bilisoomsina jedhan taate yoo ka sabaaf quuqama qaban taate dhugaadhaan deemanii ilmaan Oromootiif aarsaa barbaachisu kafaluun dirqama ta'a jechuudha. Seenaa ODF irraa waa tokko lama isin yaa'imu dhugaa dubbachuudhaaf. ODF'n akkaataan itti ijaarame jechuudha. Hundi keessan akkuma beektan obbo Leencoo Lataafaan jechuudha. Qabsoo addi bilisummaa Oromoo gochaa ture keessatti warroota gartee gahee guddaa qaban Bayaana Soobaas haa ta'uuti Nagarii Leencoo Baatii haa ta'uuti Diimaa Naga'oo haa ta'uuti warroonni kun warroota saba Oromoo miliyoona 40 miliyoona 50 bakka bu'ee Suudaan irratti Ingiliz irratti fi biyyoota garaagaraa irratti Shaabiyaa wajjin ta'anii TPLF wajjin Mallasii fi Isaayyaas wajjin ta'anii
hiree gaanfa Afrikaa biyya Itoophiyaa fi biyya Eertiraa irratti marii guguddaa biyyoota Ingiliziin goosifamaa turan. Kun kijiba dhugaa ardii dirree gubbaa jirtu jechuudha. Kanaaf qabsoo sabaa hagana gahuu kana guutuu onnee saba kanaa galaana akkasitti gara galee kana guutuu guddicha kana jechuudha. Akkamitti bittinnaa'ee biyya keessaa bahe har'a hoo maal dhagaaniiti. Wanni kun ka ta'utti jiru. Moo arrallee TPLF fi mootummoonni Awurooppaa dhagaa bakka tana. Mootummaan Awurooppaatii fi TPLFin akkuma isaan asiin dura ilmaan Oromoo goolii galchan. Qabsoo ilmaan Oromoo hidhannoo ilmaan Oromoo guutuu kuma waraana 20 ol hiikachiisan san. Har'a hoo yoo ka biyyatti galan taate qeerroo kana namni addunyaa guutuun dadhabdee jirti. Qeerroo kana hoo akkuma bara sanii godhuudhaaf deemammoo akkuma fakkeenyaaf laala waa tokko hubachuu qabna. ODF yoo ka biyyatti galu taate wayyaanee wajjin ka hojjetu taate warri achi keessa jiru fakkeenyaaf shoror keessa na jirri dhugaa dubbachuudhaaf akka seeratti akka deemnu taate jechuudha. Akka seeratti akka deemnu taate namni miseensa jaarmaa akkamii ta'ee keessaa bahee dhiifama osoo jedhallee namni sun yakkamaadha jechuudha. Abbaa fedhee waan taane jechuudha. Akkamitti nu biratti osoo ta'in akka seera biyyattii Itoophiyaan baafatte keessatti jarri yakkamtoota shororkeessitoota sila. Maaliif akka jennu taate yeroo dheeraadhaaf warroota biyya san keessa sochii gochaa turan TVdhaan ekeldaamaa maarree jaadamee harkaatti jinni achirra agarsiisan kanarratti waa'ee baddannoo farratti rispoonsibiliitii nama sila isaan fudhachiisan nama akka diimaa nagahootii fi leencoo walataafaa ture. Akka siyaasa TPLF fi siyaasa wayyaanetti jechuudha. Garuu isaan kun har'a bilisaan biyyatti galaa jiran. Boolee yaa'anii boolee akka deebi'an kana anti qollee naan liqinfamu akka kiyyaatti jechuudha. Gaarii haa biyya keessa deemanii mormanii gaafii uummata hogga deebisuu danda'an taate xuruudha. Gaarii maaliif badii dur jiru sanillee fooyyessuu dandeenyu akka jedhan taate garuu qeerroon Oromoodhaa of eeggannoo cimaa of eeggannoo jabaa godhuudha qaba jechuudha. Jarjaruun hin barbaachisu. Dhaabbateetuma siyaasa laalee siyaasa kamtu karaa kamtu isa baasaa Oromoon hundi qeerroon hundi ni beeyti jechuudha. Har'allee warri biyya alaa kana waan irraa abdadhu tokkollee jiru jechuudha. Warri biyya alaa kun asirraa deemanii tooftaa garaagaraa fayyadamanii qeerroo tana bittinneessu tooftaa biyya tasgabbeessanii bakka qulfii qabatanii yookaan marsaa lammataa akka ilmaan Oromoo hidhatti guuruudhaaf carraa balbala banatan ta'uu danda'a. ODF yoo kaasii deebi'u taate waliigalteen inni mallas wajjin qabu jira. Waan inni የመለስ ራዕይ keessa namni bakka guddaa qabu leencoo lataati obbo leencoo lataa በመለስ ራዕይ ውስጥ ትልቅ ቦታና ክብር ያላቸው ምሁር ናቸው። ነማ መለስለን ኢሳን ፋርሱ keessa isa tokko jechuudha. Yoo maal walitti qabatan isaan kana faarsan jechuudha. Kanaafuu ilmaan Oromoodhaa wanni nu beeku qabnu tokko ODF piroojeektii kaayoo mallas zeenaawitiin ijaarame jechuudha. Kan abbaa feete abbaa jaalatte abbaa siilii qimsame narraa fudhadhu alasitti mati. Maaliif wata kana jedhu ODF balaaleffachuu kiyyaa miti. Warra gimboo samaatti hojii jiru OPDO osoo afaaniin dubbattee afaanirraa hin bu'in koottaa nu dhufnee warra jedhanii olii qaata ijannoo gadhiisanii ijannoo galfatan jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha maal irraa hubattan Oromoo ODF kaayoo mallas piroojeektii mallas zeenaawiiti jechuudha. Obbolee colataan jaarmaa miseensa adda bilisummaa Oromoo irraa sadarkaa miseensummaa irraa rarraafamanii turan. Maaliif rarraafaman? Osoo hayyummaa osoo sammuu agas ga'uu qaban osoo beekumsa qaban osoo dandeettii qaban muuxannoo qaban osoo leecalloo qaban maaliif miseensummaa irraa ari'ame kan iccitii Oromoon beektuu miti kun. Mallas zeenaawii wajjin waliigalteen godhamee jira. Akkamitti godhame? Waraanni biyya alaa jiru kaafillee biyyatti agaluudha. Haa eekkatuudha. Achi booda bakka OPDO kana buutanii dalaydaniidha. Gaafii kana dhiyeessinaan achi booda miseensummaa irraa raafame. Jarmanii galuu qabaa. Waraanni biyyatti deebi'uu qabaa. Hiikachuu qabaa. Mootummaa kana wajjin karaa nagaatiin falmuu qabna. Kana piroojeektiin mallas kaa'ee durillee sadarkaa sanirraa ka'aniiti jechuudha. Achi booda maaltu dhalate? Sundinnaan mallas zeenaawii ODF dhaabii jedhan ODF yeroo dhaabdu miseensota kee fudhadhuu bahee jedhan leencoo baatii diimaa nagahoo bayaan osobaa fi warroota kan kana fakkaatan hedduu fudhatanii bahan yeroo bahanitti የመለስ ራዕይ irratti barraa'ee ka jiru maalidha? Leencoo lataa manganeetinyaa loo ka jedhu kitaaba hoo dubbistanii agartan kitaaba sanarratti mallas zeenaawii nama leencoo lataa Itoophiyaan biyyitii Itoophiyaa jedhamtu nama hayyuu beekaa guddaa tokko namni isii dhabdee hoo jiraate obbo Leencoo lataatti jedhee mallas zeenaawii isaan farsaa ture jechuudha. Kanaafiyyuu mallas piroojeektii kana yeroo kaa'u ODF akka biyya seentee
filannoo bara 2015 kadeen gadda dabarratti silaa ka hirmaatu ture jechuudha. Bara 2012 irraa eegalee bara 2009 10 irraa eegalee 11 irraa eegalee gaazexaan matseetii guutuun leencoo lataafaa hin galanidha. Leencoo lataafaa wata galan kana alaabaa adda bilisummaa Oromoo yookaan ka jaarmee jira kanaan galammoo alaabaa Itoophiyaatiin galammoo alaabaa abbaa gadaatiin galammoo ka jedhu annagaagarii guddaa oloo nabbara waan hedduu guddaa tokko biyya keessatti ta'aa ture jechuudha. Yeroo san biyya ture maaliif hin dubbisnaa gaazexaa garaagaraa matseetii garaagaraa irratti dhagara jechuudha. Kanaafiyyuu mallas piroojeektii kana yeroo dhaabu OPDO ittiin dhahee alaabaan tun biyyatti galti. Alaabaan tun yoo biyyatti ka galtu taate jaarmanni dur galuu dide sun ka hidhannoo hiikkachuu dide sun ilmaan Oromoof Oromiyaa guutuun alaabaa tanaaf jedhanii akka du'an akka wareegaman hagam takka lubbuu jalaa cara akka jalaatanii beekan jechuudha. Alaabaan tun yoo ta biyya galtu taate leencoo lataafaan filatamanii bakka OPDO Oromiyaa guututti 99% akka injifatan mallas illee beeka isaanis ni beekan jechuudha. Alaabaa tanaan biyya seenan dur badii dalaynaa jirraa amma dhiifama nu godhaa gadaannessa keenya akka dur ture isaan fayyisuu ennaa yoo ka jedhamu taate piroojeektii gurguddaan kaameef ture jechuudha. Biyya seenanii akka isaan dorgomaniif jechuudha. Kanaafiyyuu maaltu godhame mallas zeenaawii hagara jidduu duutii itti dhuftee du'ee jechuudha. Mallas zeenaawii yeroo du'u piroojeektiin ODF mallas wajjin du'ee qabrii kiiloo 4 kiiloo 6 kiiloo jira jechuudha. Kana akka ta'e maaliif kana akka godhan maaliif leencoo lataa biyya dhaqee boondhayne boolee laalanii qilleensa qabbana Awurooppaa dadhabnee jirra qilleensuma Awurooppaa kana qilleensa biyya kennallee ta'u laaluu barbaannee jedhanii beeksisa garaagaraa kennaa turan. Addoos dafaati kabajaa biyya gadhiisaati baa jedhanii maaliif nama mallas faarsu keessaa isa tokko jechuudha. Nama arrallee mallas warroota Awurooppaatti dhahamee deeme keessa namni biyyattii sanii ta'u yoo akka du'u taatellee isa jira jedhee itti dhaabatee jira jiratti jechuudha. Takka shakkila kan. Kanaafuu ilmaan Oromoo bakka jirru qeerroo Oromoo tana diiguu bittinneessuu sakaaluu kallattii qabsoo Oromoo kana jijjiiruudhaaf tooftaadhaaf yoo ka deeman taate seenaan duraan akka isaan gaafachaa jiru har'as seenaa umrii dullummaa isaanii kanaan seenaa hin jirre akka hin dalayne dhaamsa dhaabaaf yoo ka biyyatti galan taates dhugaadhaan karaa dhugarratti qabsaanii akkuma Baqqalaa Garbaa fi Dr. Mararaa faan onnee guutuudhaan mootummaa kana dura dhaabbatanii mootummaan kun TPLFin sirna nama nyaatadha. Sirna nama hidhu ka nama ajjeesu ka nama reebu ka biyyarraa nama ari'u ka lafa namaa saamee nama buqqaasu ka gibira hin taane namarra dabalee biyyattii san keessatti infileeshinii guddaa fidee jiruu qaalessaa jiru mootummaa har'aan kana namoonni muraasni qofti olaantummaa isaaniitii fi olaantummaa TPLF biyya garsiisan keessa jirra. Olaantummaa TPLF biyya san keessa haga Dabratsiyoonii fi Abbaay Tsaajafaa jiran yoomillee hin bada jettanii jaadinaa kan manaama kun warroonni kun warra muuxannoo amata dheeraa qaban biyya san irratti akka barbaadan itoo ficcaananii jiran waan fedhan godhanii ka fedhan buusanii ka fedhan korsiisanii waan fedhan godhanii jiran jechuudha. Waan OPDO'n amma gochaa jirtu kanas yeroodhaaf gadhiisaa jiran jechuudha. Biyyiitti sun haga tasgabbooftuuf jechuudha. Kanaafuu mootummaa wayyaanee waraanatti amanaa jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa ODF yoo ka biyyatti galu taate komii irraa qaban akka parsanalii akka nama tokkotti jechuudha. Garuu yoo ka biyyatti galan taate dhugaadhaaf sabaaf hojjechuu dhugaadhaan sabaaf qabsaa'u dhugaadhaan socho'uudha jechuudha. Kunis ni danda'ama. Ammoo yoo ka ODF biyyatti galu taate Oromoo kana wallaaltanii isin OPDO miti kan isaan affeeru. OPDO'n isaan affeeru mirga hin qabu. Hin danda'ullee humna illee hin qabu. Ashangulliitii waan ta'aniif dhugaa dubbachuuf. Namni hayyama waan kana shuumee shaaruu danda'u namoota muraasa jechuudha. Namoota muraasa namoota labaasanii yookaan nama 10 ta'uu danda'a. Innis warroota TPLF qofa jechuudha. Yoo wayyaaneen hin ayyanne namni takka xayyaarri takka qilleensa biyya Itoophiyaa sirraan baruu hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu ammas yamallas raa'ii ውስጥ አለን OPDO'n hajamteetii miti kanallee beeka. Yamallas raa'ii dhaamee barreessee lafa kaa'ee uummata adiittis hunda White House jira jechuudha. Yoo kamallas du'u taate namni biyya san dhaaluu qabu isaan akka taate jechuudha. Kanaaf tooftaa garaagaraa kaa'anii bor lammaa hoggansa lammaa magarsaa fallee dhaanii isaan dhufuu danda'an jechuudha. Kana wala mana kana nu amanaa deemna jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hoggansa lammaa Oromoo Federaal Koongireesii ODF paartii sadii filannoo dhufu kana irratti sadanuu hirmaachuuf deeman jechuudha. Egaa obbo Ingalla jedhanii miti obboon faan wata galan filannoo dhufu irratti maaltu ta'a maaltu deema eenyuti eenyu sakaaluuf deema
كجلو دم ووجيلا له جتشو أكما دكتور مراران نوجد نيت جتشو نوتي يرو موتما أمسا بركو دا سجل تمي توكو ولين هجتشو دتنمو كنا ولين كوبا كباتشو دتنمو كنا غتي غدا نو كفالچيسار غبرما ilman oromo dalchise jiran dhugaadha kun harna ho paartiiwwan kun sadan walitti naafanii jaalala qabanii walitti dhufanii wal marachuudhaaf waliin hojjechuudhaaf yoo ka kun hin jiraan taate ammas wal sakaaluun dhagaa walirratti hin jira jechuudha kanaaf warroonni ammoo waa sakaaluu irratti waan fedhan jijjiiruu keessatti muuxannoo yeroo dheeraadhaa dandeettii qaban galaafi jiranii jechuudha OPDO'n biyya nyaachuu damti jechuudha boroo barbaad hoggansi lammaafaan kaamma dhufee wayyaa'e kun bor biyya nyaachuudhaaf deemaa jechuudha kanaaf sirni TPLF kun haga jiru ilmaan oromoo abbaa fedhe leencoo qabate lammaan qabate abbaan fedhe qabate jijjiiramni dimokiraasiin dhugaa walqixxummaan filannoon dhugaa haqa qabeessa ta'e biyya san keessatti hin dhufa jettanii namni sammuu qabu iyyaatu kana namni sammuu qabu dhugaan kana iyyaatu jechuudha wayyaaneen arra OPDO fakkeenyaaf jijjiirama guddaa finna jirra gaafii ummataa gaafii mirgaa gaafii abbaa biyyummaa deebisuuf jarri ka dhugaadhaan ammallee warra hidhaa federaalaa gadhiisisu jiru OPDO miti kana naamana dhibba obboleeyya kiyya ka godinaallee ka gadhiisisaa jiru maaliif warroota maqaa siyaasaatiin hidhaman akka hiikaman ka goosise qabsoo qeerroon guutuu fi dhiibbaa mootummaan weessanii irratti godhaa jiru jechuudha asii waliigaltee biraa gochaa jiranii bara sanii miti baqattoota keessanuu fudhadhaa jechaa ni jiranii biyyi maaliif gara dimokiraasiitti jijjiiramaa deemti jechuudha abbaa kamuu ka fedhe jechuudha maaliif akka sammuu awurooppaatti sammuu ameerikaatti biyyi dimokiraasii jijjiiramtidha wayyaaneen ammallee biyya tana tasgabbeessee dhokatee boru waa dalaguu deemaa jechuudha arra wanni inni gadhiisu kana wata namni oromoo sun hundidu wata ilmaan oromoo sun hundi ajjeefaman miidiyaan addunyaa baan galsiisin wata calaqoo irratti namni maal hin galsiisin namni tokko yoo ta'idhaa bahu miidiyaan guutuun BBC Aljazeera Yiroonis Dochevele VOA marti akkana godhan akka qilleensarra akkana godhan jechuudha garuu ka ilmaan oromoo du'u ilmaan oromoo miliyoona yeroo buqqa'u UN wanta kan goone fi bar ummata rooyinganiif akkanatti ilaal nyaata viiruusnii fi wanni itti rooba jechuudha sharaa manni jarri keessa galan jechuudha kun maali addunyaan dantaa nuun qabdu jechuunuuf dantaa isaanii malee dantaa isaanii ka eegsisee fi biyya sana irratti hojjechaa jiru TPLF dhaaf ka hojjechaa jiru warra westernidhaaf TPLF jechuudha kanaaf warroota ilmaan oromoodhaa buqqisan abdii illee wajjin jeneraaltonni hundi isaanii yoo ka murtiitti hin dhiyaanne araaramiisi mootummaa fi hawaasa gidduutti yoo kan godhamne taate biyyi sun ammallee TPLFin karaa araaraa karaa dimokiraasiidhaa siisaa qutti hin jiru tooftaadha kun marti wanni gaariin bahuudhaan manni kenna hidhaadha artistoonni kennanii bahan amaddiin jabalis ni baha warroonni mankararistummaa fi shororkeessummaadhaan galmee shororkeessummaatti ni himataman hundi bahuudhaaf deemanii jechuudha hundi ni bahan garuu ilmaan oromoodhaa waa tokko beekuu qabdan wanni amma godhamu kun hundi tooftaadhaaf biyyi sun tasgabbii siyaasaa dhabdee jirti jeeqamiinsa kana hin jedhamne keessa jirti waggaa sadii guutuu Afrikaa keessa wanni akkanaa kun takka uumameen beeku jechuudha yookaan yoo silaa biyyoota biraa ta'anii waliin birmatanii mootummaa kana kuffisan dabaree mootummaan kun mootummaa ce'umsaa dhaabbatan mootummaa yeroodhaa achi booda mootummaa sagalee ummataatiin filatamu mootummaa dimokiraatawaa ta'e dhaabbatan namni jechuudha kanaaf biyya sana irratti haga sirni kun kufee mootummaa ce'umsaa yookaan shigigir magisti dhaabatee achi booda filannoo sagalee ummataatiin dimokiraasii ka dhugaa ka iskiriiptoo ka xiyyiitiitti hidhaman ka iskiriiptootti amanu nama barate yoo ta'e malee nama humna waraanatti amanu biyya sana irratti dimokiraasii alama duniyaa gubbaan jiru jechuudha kanaafiyyuu hundi ilmaan oromoodhaa kana akkasi quba qabaattanii ilmaan oromoo bakka jirtanii dammayxanii warroota gimboo sabaatti jechuun amma jaarmaya shororkeessaa kanan jedhamne keeyyata biyyattii Itoophiyaa irra taa'ee jira jechuudha isaan kana wajjin warroota hojjetan har'a kaanee galloo jedhan maaltu isinii dhagahama mee xiinxalaatti laalaasin OPDO maal ta'uuf deemte oromoo gangorasii akkam gochuu deeman baqqala garbaafaan maan gadhiifamne baqqala garbaafaa dubbalaan lallisaafaan degenee xaafaafaan gadhiifamuus dhabuun ni malan jechuudha dhugaa dubbachuuf yookaan immoo baqqala garbaa keessaa baasuu hin danda'an nama tokko lama garuu akka gurmeessaa ayyaanofaa baasuu hin baasan wajjaan hin gadhiistu akka kiyyaatti jechuudha waan waliin arguu jiru jechuudha haga yoo gadhiistallee filannoo dhufu kana dabarsite yoo ta'e malee jara tanan gadhiistu jechuudha filannoo dhufu kana yoo dabarsite ka dabarsitu taate malee maaliif yoo jarri tun ta'ee kamtu taate dhumatteef jara guutuu TPLF karaa kamiin karaa filannootiin namni qawwee qaboo hin aca barabbaragaa maal aca barabbaruu
katti barate namni waatuu barate waatuu ammallee san dhibu osoo akka feete saa 24 kaameraa irratti hiite hatuu isaa tooftaa biraa baafata malee hatuu isaan dhiisu jechuudha. Kanaaf gara korojootiin dimokiraasiin biyyattii san keessatti dhufan diqqoo lama dhiba. Haa xiqqaattuu paarlaamaa seenuunoo hin danda'ama. Teessoo lamaa sadii qabatanii dhimma sabaa dhimma daangaa dhimma hormita. Wayyaanee sin dhaga'u faarruktu maraata dha mangistiin kun. Kanaafiyyuu hundi ilmaan Oromoodhaa bakka jirru dammaynee mootummaa kana sirni kun haga kufutti nama gartee qeerroo wajjin dhaabate deeggaruudha. Qeerroo har'a abbaa gati ta'ee qeerroo fudhatee deemutu jiru. OPDO lafaan guuttattee qeerroo guyyaa kaleessa adawaa gochaa turte alagaa gochaa turte har'a qeerroo keenya jechaa jiran. Kan hoo jabina cimina tokkummaa jaalala naamusa tasgabbii tarsiimoo tooftaadhaan walitti masakamuu ilmaan Oromootu kana godha jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo hundi keessan wallahi dhugaa dubbachuudhaaf hundi ilmaan Oromoodhaa irra annas ni injifannas jechuudha. Kanaafuu ilmaan Oromoo bakka jirtanii TPLF kana sirni kun akka kufutti dimokiraasiin naa dhufa jettee jarina. የኢትዮጵያ መንግስት TPLF jechuun የትግራይ ተወላጆች በትግራይ ተወላጆች ላይ የቆመው ፌዴራሊዝም jechuudha. ፌዴራሊዝም kun ኦላንቱማ ሰበ ትግራይ በትግራይ ተወላጆች በበላይነት የቆመው ስርዓት እስኪና ድረስ በኢትዮጵያ ላይ ዲሞክራሲና ፍትህ ሊመጣ ይችላል ማለት ያስቸግረናል። አፋችንን ሞልተን መናገር አንችልም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ መንታ መንገድ ላይ ነው ያለው። ከናፍዩ ተኮከራ ደጋ ተኮከራ ጀቁምሰት ከናፉ ሞቱማል ዳበቴፍ ላላጅራ ሞቱሞኒ ብዮት አላስ ኢትብርማቻ ጅራ ከናፉ ኑቲ ሁንዲ ኬና ዋ ከነረት ኦፌገቻ ደሙ ሶቺ ከነጎቹ ባየ በርባቺሳ ቄሮን ከጃርማ ተኮቲ ሚቲ ቄሮ ከተጎሰ ተኮቲ ሚቲ ቄሮዳ ኦሮሞዳ ሐዋሳ ኡመታ ደርገጎዳ ወራ keessattuu ficcila kana hogganaa jiru kana duuba namni tokko anatu abbaadha anatu hogganaa hin jiru OPDO kiyya jechaa jirti baram afaan guuttattee warri alaalle kiyya jechaa jiran kanaaf kun hin ta'u kun geessallee nama geessu jechuudha. Qeerroon of eeggannoodhaan tooftaadhaan tarsiimoodhaan akkuma dur socho'aa jirutti akkuma diina irratti fincile sana irratti kenna irrattis fincilee dammaqsuu qaba kaasuu qaba hirriibaa yoo ka inni sharri yaadu taate akka inni sharri yaanne jechuudha. Yoo inni ka qabsoo ummata qabsoo sabaa kana sakaalu taate akka hin sakaalle irratti hojjechuu qaba. Galatooma ulfaadhaa wayyamaa kanuma isiniin jechuu barbaada. Egaa ka yerootti deddeebinee walitti dhufnaa keessattuu wanti haala yeroo ammaa karaa deemaa jiru biyya keessatti waan tokko nama gammachiisa waan gaariidha godhamuu qaba. Maaliif warroonni maqaa amantiitiin hidhamanis akka Ahmadiin Jabalafaan hiikamuuf deemanii kun gammachuudha. Gaazexeessitoonni warroota Habashaas hiikamuu deeman jechuudha. Garuu kana keessa ilmaan Oromoo hundi maqaa Oromummaatiif Oromiyaatiin kan hidhame hundi ba'uu qaba. Hundi tokkichi isaa fuutu qaba manneena keessatti. Hundi isaa jechuudha. Kanaaf OPDO mana si qulqulleessuu eegaltes qulqulleessuu qabdi. Amma farda sadiitu jira. Farda sadii laa. Oromoo Federaalaa Koongireesii farda. OPDO illee mana si qulqulleeffachuu jirti amma. Hawaasatti bakamaa jirti fudhatama argachaa jirti. ODF yoo kaasii kabiyyaa gal ODF illee farduma. Garuu ilmaan Oromoodha amma gaa kamtu kamii waan gartee gaafii keessa nama galchu keessa seenaa jiran jechuudha. Yoo dhugaa dubbachuudhaaf ka Baqqala Garbaafaan ba'an taate Gurmeessaa Ayyaanoo fa'aa Dajanee Caafaafaa ka ba'an taate dhugaa dubbachuuf abbaa kamuu duraan jala filadha yoo akkamitti filattaan jettan warra dhugaan biyya san keessatti torchii ta'ee hidhamee maaliifiidhaan jedha. Namni Oromiyaa walaboonsu tokko jiru dhaaba kana sadii keessa ODF keessa haa ta'uuti Oromoo Federaalaa Koongireesii haa ta'uuti OPDO haa ta'uuti jechuudha. Isaan kun sadanuu olaantummaa saba Oromoodhaa kabachiisuu mirga Oromoo kabachiisuu qabeenya Oromoo kan lafa keessaaf gubbaa dimokiraasii walqixxummaa saba salammii aadaa Oromoo seenaa Oromoo duudhaa Oromoo hunda afaan Oromoo biyya sanatti dagaagsanii guddisanii dimokiraasii fi itti fayyadamummaa diinagdee ikoonomiidhaan sabni Oromoo guddachuu qaba. Oromoon abbaa lafaa abbaa biyyaa ta'uu qaba. Kana morman hundi isaanii jechuudha. Sadanuu kana kaayyoon jira. Biyya san keessatti sabaaf sablammii wajjin buluudhaaf kanaafuu gaa mee eenyutu mo'aa ilaalla jechuudha. Nu sadannuu nuundi kennaa jaarmoota sadan kana wal faana ilaalla jechuudha. Kanaafuu eenyu mo'uuf deema eenyutu nu kuffisuu deema. Kunoo akka ta'u taate gaaga'ama fida gaaga'ama fida. Yoo kooliin hojjechuu danda'an taate gaaga'amni dhufa hin dhufu. Akkamitti fakkeenyaaf Oromiyaa keessa jechuudha godinaalee garaagaraa keessatti paartiiwwan sadan kun
yoo kamo'anii walii wajjin dalaguu danda'an taate tooftaa akka fayyadamuu danda'an taate fayyadaman yoo ka tooftaa fayyadaman taate jechuudha abbaan fedhe paartii akka ta'e naannoo injifate san bulchuun mirga qaba godina fedhe san bulchuu mirga qaba godina isaa sanirraa sagalee haga caffee oromiyaattis haa ta'uti haga federaalaatti hin argataa jechuudha kanaafuu jarri tun sadanuu mana mormitoota paarlaamaa biyyattii keessa seenuu danda'an caffee oromiyaa keessatti hojiin dalaguu danda'an tokko qofti ala qofattu beekan ammallee nama baasu OPDO soo kataatu taate OPDOon mataan isii ummata kana wajjin hojjetanii waan isaanii malu waliin hiratanii bulchuu kana geeran owaati kana fudhadhoo osoo hin taane sagalee ummataatiin ummanni godina kanarratti ODF keessaan hagan injifate Oromoo Federal Kongireesii keessaa hagan injifate OPDO keessaa hagan yoo kun sadan bakka tokko takka ta'anii paarlaamaa wajjin seenanii morman taate jijjiiramni dhufa jedhee yaada akka sammuu kiyyatteen haga tokkollee ta'u maaliif abbaan arginu irratti baxaraanuu hin danda'u gaafas yoo barbaachisaa ta'e wajjin guyyaa tokkotti marayyuu guurtee qilixootti neeti kanaafuu nu ilmaan Oromoo ammoo hundi keenya bakka jiru damma'inee mootummaa kanarratti sirna kana haga hundi isaanii hiikamanitti qabsoo galgalaa ganama halkanii guyyaatti godhuu qabna itti finciluu qabna hiriiri garaagaraa qophaa'uu qaba biyya keessattis biyya alattis kanaafuu jabaadhaa ulfaadhaa wayyamaa naa jiraadhaa isin jedha ilmaan Oromoo qaqqaalii